السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتني نما؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى اسمه يدا وجنين دفني كنو ما نكتت يعني وقع هجم جيسي ساير قلفتي وقع لا بقى دي سلام ما وقع في جاتك وانا كسي يطول اي مريضة دولهم نيرا مصري هاشا ما شاء الله يروبا يولا البوداف ما نتقرو جزيرة دفت ولا قري أمي جزيرة ولا بسلا ولا فيديو ورا بابرة ما تندستيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نجينا في النفنة وتعلو في الدير بتاع يونا كابي شيء ما قافت داونا من البات ساقدين كنا رودي ميديا خنا رالي سوتشي تجافة ده ما كاو شيء نمني كنا نما في ديرو كنا كفانا ما في ديرو لا عنده بانين تارا أصلاً وانته كان يجرين كفارا مريكو مارا كونين جرو ينسوني كبدي بحين سقافة ده يقول لما فاشي أنا إرجعني بميمو لا عندي بمشوري الله وأنا كشتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركوتا يوتيوبي أم سينا عد سينا اللي أنا عد هذا سينا أنت ولا مكان كي أمني سبيه خاصة جميلة إيه بيكاي إيه والله أنا بيكاني مكان كم بيكتنو بيكاني لا شك أنا أنت بيكتني إيش قالوا نمني جميلة بيكون نجرا هذا سينا هذا إيه الجنة وامنة إن شاء الله أم أمار يا الله هاي أم أمار مجاهي أنا نقرّمها الكيرة قل ميديا رباسون فيتو أسكتي ما فهم باسرير مجاهي أتاوتو حسري تكون قبضتو هاي إسني فين باس إن شاء الله إذا رتشي مجاهي هاي لما تكون على الجواتو هنقول ما بقى قرّا سنبوف تمدا فكان ما سبب يفتش ميديا ربادي على فكرة يا أيشون قافة بيتا هذا الموت هذا تقافتو مال بجرا مجام كنوسا أنا نوجد أخي نياتا نوجد أخي بامبرسي جيرو جرا ما يسمعني تو ما رس كتسا عنن كفايم كي يدام تدا لتيتو ماما مو سنتوري ماما دي ما يقدر سنما لا معجزة داكا وفي دي فايدة ميدي بيا هذا برين كاري رجرين كاري روانتي ده بري كستي سفايدة واسن تأي في رواني يومي أقدرت إن شاء الله وان ببريك أولين كمني أفنا وانا كسيتي ولا ججري سنشين جتا سجنتا ببريك دان رتي وربي إن شاء الله ندفنا ما ندفنا بيكتاني أما لفتك أبنا لفتك أبنا نمي من كيسا قديم بوان تيف من ما كيسا تينيتي فيديوسني ورامني وانت تكتك يادا والججرا إن شاء الله أما يسينس لفا بركتي وان تيف ركون كواكما دفتين كاميرا جلت ولين بان جنيتي مثل فرتي والكبا كمنا والدفنا harra tasuma walitti dhufne garuu jireenya keessatti haachuuni Summe guyyaa meeqa masgiidatti waliin arginu jali mana kan keetti kanatti waliin arginu maaliif fuula guurte dhugaa rubbi laa wallaa fuula guuroo sun taane kan beekta laakiin kanan akkuma wal argin beekta yeroo hunda silkii qabate kaameraa qabate viidiyoo waliin waraabsi galee bakka wal argatti alatti wal agarra kanuma dhugaatti wallaa jireenya keessatti jireenyaan miidiyaan ala jiraattu jira miidiyaa gubbaarratti jiraattu jira nama wajjin gaafa jiraattu dirqama miidiyaa dhumarratti bichaa miti lafarratti dhugaadha quba wal qabna laakiin waggaa har'aa ta'e suuraa wayii wajjin kaane bas ጊዜ dhuftu san baabaa sheekriyaatu guyyaa sana bara affeeraa siif godhanii illees wajjin dhufee kaane bas sanaan dura illee wal arginee turre gin viidiyoo waraabneeroo san haariyaadhaan illee waan ta'eef mushurrummaadha jaarsa jalaa gadi hin baasnu jenneetuma akkanuma manatti wal agarre duuba amma mushurraan jira jechuun gaafa sana ammallee ammoo mushurraa gin mushurraadha gaafa sana garuu ammallee jaarsi kan kee nikaasirraa qaba malee ammallee bakka akkana ofitti si qabee uumamaan jenne yaanii iccitii na baasisuu kunillee iccitii miti gaafas qilleensarraan jaartii turte amma immoo lafatti gasi buufatee abbaa manaa kan keeti yaa abbaa manaatii ammallee utuu jaarsi dhufee intiniin jedhin mucattii yoo gadi baafnee rakkoodhaa jennee masi sodaannee dhiibna na dhoksanii mana keessa na teechisanii jechuudha amma immoo kun jaarsi kiyyas dhufeera anis dhufeera miidiyaarras dhufeera akkasan hallaqee na garuu akkan jedhe dhiisisiin jadi rumah rakkoon hin jiru waan ol fudhatte kana hin deeffatiin wallaan
Homaa rakkoo miti jedhaa. Maaltu jira beektaa? Gaaffiidha. Gaafiidha gaafadhaa. Isin gaafadhu. Gaafadhaa. Amma fakkeenna. Rabbuun fidinii aslii si jalaa dhukkubu. Jaarsa keemii ni jaalattamii. Akka waa tokko si jalaa ta'uun feetu miire. Amma jaarsa kee kana doktora ajajaaf qoricha. Qoricha ajajuuf kun dirqama dubartii kutaa Oromoo keessaa jimmaan dhala jimma fuudheera. Takka yoo itti dabalate mucaan kun ni fayya yookaan ammoo ni du'aa osoo jedhanii filannoon keessa laafama. Ati kun bar wallahi guyyaa tokkollee yaadatta TikTok irratti adabbii kana na adabbii na gaafatti beektaa bar. Amma haa gaafii Gaafa san atiin kun jaarsan qabdu gana ammallee waa'ee rumaayyuu yaaddeettan se'u gaafa san. Dubaan jirtaan amma tumate haasoftu bisumatti sin gaafadheettu mataa keessa na dhufeen gaafa sana singiliidha. Uumaa miti mucattiin kun ammallee mi'aa kana hin beektu jedhee ammallee irra deebitee gaafii kana. Amma laal ajaja doktoraati bar doktori chaansii lama kennee. Anan basheen gaafa sana gaafatame gaafii kana si deebiseen ture ati yaadachuun fi yaadachuu dhabuun sun. Amma bar YouTube irratti si gaafataa jira. Ana qoy gaafii kana irratti gaafataa situ bultiitti seene. Gaafiin gaafiif hin deebi'u rakkoo miti. Ayyee kan ko haa qabadhu achumatti. Ani fatamma YouTubera. Yaw messenger abbaa manaa keetii walitti hin qabnu bilbila abbaa manaa kan keetii naa kenni. Ani fatti kun ofirree aadaa irratti dabaleetiin suumeen kun hadda akkana taatee haa jennu fakkeenyaaf bakka. Wama ta'e waman fedhan jedhaa namni sammuu keessaa bilbila isaanaa kenni itti bilbileetiin firaanki godhaa yoo sin jedhe bilbiluma isaanaaf kennita waan biraa dhiisi. Amma laal gaafiidhaan si gaafadhe gaafa deebiste amma ajaja doktoraati. Mucaan kun Rakkoon qabu gidduu jira. Innaa doktori yoo haa fuudhuu qaba yoo hin fuune immoo haa du'uu qaba. Duuba Jaarsi kan koo du'uu isaarraa dubartii tokko fuudhee anaafillee ilmoo kootiifillee jiraachuu isaati kan barbaadu. Bishaan wayas asli dhageettee jirta. Jaarsi kan koo dabarsee du'aaf kennuurra wallahi fuudhee haa jiraatu naa amma akkam goota beekta mustashuma naannoo kanaa dhayne doktora waraqaa kana barreessi jenne yoo bakka jechuun jaartiin lammaffaa kana salphaadhaan fuusisuu dandeenya. Mikinaatum ajaja doktoraati waan ta'eef irraa dhorkuu hin dandeettu. Dhageetteerta asli. Doktoraati garuu laali qaama. Ani gaafa akkas ta'u jechuudhaan. Alhamdulillah doktoronni hunduyyuu sababa torbaan kufaan tokko na qabu fernan deema na beeka waan ta'eef homaan godhanu kana. Wama takka. Qabadhu hin dagatu. Fakkeenyaaf kun utuudha bar. Utuudha. Ta'us mala. Wanti kun utuudha. Maal argitee laata gizee lama argitee gaafa sadaffaa ammas deebii kana siin deebisuun. Dubaan gaafa jirtu gaafii kana na gaafatteeti hadhallee kaayirootti. Inni Dubaay kun kaayiroodha. Mikinaatum beektaa? Amma kaayiroo dhufeera. Doktora kaayiroon hin beekaa. Mucaan keenya kun gaafa fuudha lammata fuudha fedhe. Karaa salphaadhaati garuu silaa. Jimmaa fuudheera. Jimmaan alaa Walloo isaa ta'u Harargee isaa ta'u Arsii isaa ta'u korma ta'e yaa fuudha rakkoo miti. Arsiillee fuudhee ture bara. Bakka dhiisi Arsiillee dhiisa. Walaa Arsiillee fuudhee sanumaaf deemtaa meequn Dhiisi kana amma eessaa fuudha beektaa? Arsii fuudheera bara Arsii fuudheera. Amma Harargee ta'a. Harargee taate Harargeen Arsii waliin tiniin jedhan dhiisa. Rakkoo miti. Rakkoo miti. Abbaatu bulfata jaartee ofii waan ta'eef rakkoo miti. Tani Harargeellee fuuchuun dhabu bara karaa Jibuutii kanatti. Kida yaani bakka walaarraa beekaa. Bakki namamu. Bakki namamu. Walloo fi Harargee kanarraa is fuudhee bakka Armeeraa dhiisee baaboda. Wallaggaa dawaan isaa anumaani yoo doktorri kan intini jedhuuf ta'ellee dawaa isaa 99 anatu dawaadhaaf dhukkuba isaa 99 jaarsi kan koo tokko dhukkuba takka illee hin qabu. Dawaa doktorri jedhurra dhaabbannee kenninaaf malee kanatti kennine. Ayi rakkoo miti. Ani yoo hin dadhabeen gadi baasee doktoratti kenna malee utuu hin danda'u silaayyuu gadi baasee doktoratti sanuu guyyaa isa dhukkubee nam takkattiin immoo nammaan booda fakkeenyaaf ofumaaf hin geessaa ofumaaf. Ani ollaadha ollaa du'aaf jiruuti waan ta'eef. Ani yoo abbaan manaa kan koo ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasuulallah. Azeen jedhullee yoo ta'eni yaa rabbi noo kadhee deemudha malee sumayyaa kan inumatti waamne. Bar namni fakkeenya biyya tana keessa baay'atee Oromoo walirraa fagaattee jedhame deeqaa 10 hanga 15 walirraa fagaateedha malee namuu naannuma tokko keessa jira yaani numa dhageenya. Bajaajumatti dhaqee galeellee yoo kan jedhamu haala fakra yaani hanga wana alhamdulillah dhukkuba akka sammeenya qabu. San irratti immoo yoo walii galle yuutuubii kana laalamii ni argamii yoo nuti walii galle akkam beektaa
akkanatti dhibamii ciisin jedhaan. Sani garamma. Sani kaamma rakkoon. Saamuna kana haa mucaan keenyas xiqqoo nu jala huqqateera ijoollee. Akkuma miidiyaa irratti arginu. Wallahi ismi amma balaa bitti qotiin laalati. Harki taraa wal liqaa kan zabanaa kun waan ta'eef akka carraa ta'e nitni taateen dogongoriin hattaa yaa'anii jechuun silkii bamanaa kan keetti duddubbaan fuudhee piraank sirratti godhee sin gaggabsiinan wallahi. Inaasawu haadhi nama dubartiitti. Maaliif inaasofne inshallah wallahi haadha seenaatti namni kinaasawu malaa. Yooma haasa illee akkam nagaa jirta anaa haadha seenaatti gaafa ta'ini akkam nagaa jirtu fayyaadha nagaa sinin jedha. Laakiin waan kiyyarra piraankii waliin goona wadhe piraankii siif hin ta'ullee anillee piraankiin godha. Ani waan an qabsiisa waan kana. Akkam. Ati yaali yoo inni piraankii siif ta'e. Maal akkamitti eessaan ta'a bifti ani yoon akka carraatti angalma waan kana yuutuubiidhaaf hojjetaarra wal arguun kan keenyaaf dhagahamu nafu yaa'u hin beekamu yaani ayya rakkoo mitiin akka carraatti as dhufuun hin dhafuu matee wayii jedhee tarra rifachiisee si rifachiisuun qabaa nama wallaan. Garuu beekta kara kamiin bichaadha yoo inni qaaman as jiraate carraa ta'e osoo hin beekin yoo dhufteef manatti akkas yoo yaalteen alatti malee adda adda gaafa jiru. Bakka rakkoo mitiin. Lagi amma dubartiidha qaayidaan dubartii kun bar waa calliftu malee intini taatu na ati amma yoo intini taatellee harka kana taraa wal dhiqachiisuu dandeenya yaani of qusadhaa waa wal caallu hin qabnu siin jechuudha maafi nama keessatti jechuudha. Banagaraachin laa jedhan qoose malee osoo dooktorru ajajee fi dooktorummaa ajajeessan qoricha dogongoraa barreessiteef jedhee miti itti gara malee. Laala amma gara kan sittiin itti dhufnaan qoricha jijjiiruuf kaatanii maaliif akka jarraa namitti kun booda wayi zoorte wayi itti baati jettee. Yookaan kaayiroo keessatti yoo didame turkiin naqee haa yaallamu ajaja akkasii akka kennuuf hin godha malee abshireeshi. Inni kun akkasii anu maraatii kana wanti kanneen akka inni dhukkubne dhibbarraan dhabbatti waan Sullee hin beekna ajajni akkasii akkasaaf hin kennamne abshire yaaddeen ishee. Ani yaaddoo bara ani yaaddoo ani bar fuudhuma ifaatii rakkoo miti agaruu isin utuu isin taateeti. Haaduu irraan alatu isaa kafana ta'eetu man awwaara nutti uwwifamtu malee jettanii bar. Nuti ani moo? Kun nukkubsatu kan keenya. Maal inshaallah ilma namaatii bar. Qufaa malee nukkuba lakkii akkasii. Waliigallee irraa dhiisataa lubbuu. Laali kaa'amma. Dhukkubni akkasii akka nu dhukkubfanne beeknaan nutu bar dawaa kana barreessinee fi dooktora dursinee. Nutillee waliigallee irra ishee faana ishee dooktorillee dawaa kana barreessu isaafillee kiyyallee nukkubsatu waan ta'eef kanas bakka alla keenya garuu waan akkasii. Akka nu waan haasofneef gara manaatiin nutti dhufte. Akkasii waan akkasiiti obboloota fayyaa har'a akkuma jarraa ta'ee wal bira dhufnee wal arginee waliin taphannee viidiyoo maqoosaa sana isiniif waraabne inshallah viidiyoon adda addaa kan barnoota qabu isaa ta'u al takka takka firaankii kanallee ilaala wallahi ani poostiin goone malee sirratti firaankii gaafa lamaan dalageessa gaaf tokko naaf hin tasakkaan gaafa dhumaa moo naaf tasakkaa ani ma gaafa dhugaan ta'e barga gaafa jalqaba dheeraa fi gaafa sana sirra dalagee bargaaru gaafa sana irratti gaafa sana jechuun gaafa sana kan fakkaanne ammallee gana kanneen gaddaa kan ammoo kanuma dhugaatii rifadheen tureeyyuu yaa isa kana si argadheera waan akkasiitiin si walitti dhufna inshallah yeroo fi ani beeku ani viidiyoo sana dhugaanu waraabbattee fi kaameraa jala teessee ta'ee bilbila wallaa waraabadheera nin qaba wallaahi nin qaba sagalee sana nin qaba sagaleedha ka viidiyoo waraabbanne sagaleedha malee haa sagalee waraabbadhe haa sagaleen hin ta'u ree maali hin ta'a sagalee waraabbatte ati viidiyoo jala yoo jiraatte ka kan inni ta'u rakkoon qabu maarree jechuun viidiyoon baheen akka kana dubbadhe akkanatti kunoo piraankii godheera jedhee waan sana ammaan sagalee sana itti banuu nan danda'ama. Waraabadheera ishee. Dhageessaniittu obbo Bayaan. Bayaan dhageessanii. Waan ajaa'ibaatiin waraabbadhe. Bakka erga jettee siidhumaaf ata isaa ka'u. Ati seenaa gumaa baafachuu hin dandeessu eenyu siin jedhu. Hin dandeessu. Ayyee sume. Bas maalidhaan piraankiin an godhin na dhukkubeera hin jedhini. Waan biraa maalidha waan na rifachuu danda'u. Sanaanumaaf anatu wal beekaa. Mee maal gootu yaabta Yusila? Kutaa lammaffaa irratti Sumayyaa piraankii isiin irratti hojjette san utuu isiin amboosatiin irratti hojjedhee isinii dhufa warri akka nu dhufnu barbaadan koomentii jala nuu kahaa hadhammoo asumatti gabaabsinu barbaarumsa qabdi guyyaa boqonnaa siisa dhumaati yaadde
nu hundu akkasuma laakan keenya dhayyoon jira habeetti nuti dhufne isiidha situ ciisaa ture hadha garuu andeemeetti achi galeen bira dhufe ani moo barumsa hin qabu ture እና ቦርበሩም ሰው አንድ እንጁ ሳዴራ ወልብረታው እንደንደኙ ሀዳፍ ያ በቆና ከንከኛ ላለ ወለተ ዴቢና አንድ አመት ተንቀብለን ኢንሻአላህ በቃ ሱማን ጀባደዳ ምንድነው ለጀበይሰዳ ዋኑ ደገፈተኒ ዋኑ ጨቀስተኒ ገለተው ሰላም አለይኩም አለቀ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጋምቡላ ኦላ አሜሪካ ጅራ